qaba. Baagi dugaleessatti waraanni Israa'el fi Hamaas gidduutti waggaa darbe eegalee babal'atee amma Hizboolla fi Iraan hirmaachisaa jira. Halkanidhaa Iraan misaa'ilota 200tti dhiyaataniin Israa'el haleeluu hordofee Israa'el deebii akkamii laatti kan jedhu eegamaa jira. Iraan bilaastik misaa'ilii saffisa guddaan fageenya dheeraa imaluu danda'an dhukaasuun kan Israa'el haleelte. Israa'el ammoo haleellaa laalessaa ta'e Iraan irratti gaggeessuun haaloo akka baatu dhaadatte. Iraan ammoo haleellaa erga gaggeessitee booda Israa'el deebii kenniti taanaan misaa'ila dachaa kanaa ta'u deebistee akka dhukaastu ibsuun Israa'el akeekkachiiste. Ministeerri muummee Israa'el Benyamin Netanyaahuu Iraan dogoggora guddaa hojjette gatii guddaa baasuuf jirti jechuun dubbatan. Har'a ammoo ajajaa waliigalaa waraanaa Israa'el fi ministeera ittisaa biyyattii akkasumas qondaalota waraanaa fi nageenyaa kaan waliin wal ga'uun isaanii beekameera. Benyamin Netanyaahuu ajajoota waraanaa isaanii kan walitti qabaniif tarkaanfii akkamii akka Iraan irratti fudhatan mari'achuuf ta'u yookaan dhimma biraa mari'achuu isaanii wanti ifa ta'e hin jiru. Ministeerri muummee duraanii Israa'el Naftaalii Beenet fuula X gubbaatti yeroon itti Israa'el seenaa ba'a giddu galeessaa jijjiirtu ammaadha jechuun barreessan. Miidiyaa CNN irratti dhiyaachuun ammoo yeroo tokko carraa mana kee dhufee balbala sitti rukuta dammaqxee hin simatu taanaan deebitee hin argattu. Israa'el wiirtuu gabbisa nikularaa Iraan yeroon itti mancaastu ammaadha jechuun dubbatan. Xinxaaltonni hedduus akka jedhanitti Iraan meeshaa nikularaa gabbisaa jirti jettee sodaa waan qabduuf Israa'el wiirtuu gabbisa nikularaa kana haleeluu dandeessi. Ammaaf garuu Israa'el weerara guyyaa kaleessaa Libaanositti eegalte itti fufteetti. Gaazattis akkasuma haleellaa qilleensarraa gaggeessaa jirti. Duula lafoo Hizboollaa irratti eegalteen guyyaa har'aa qofa loltoonni 8 jalaa du'uu fi 7 madaa'uu beeksiste. Hizboollaan gamasaan loltoota Israa'el isa marsanii haleellaa gaggeessuuf turan hattee hidhee haleeluun miidhaa guddaa akka irraan ga'e beeksise. Israa'el loltoota Hizboollaa wajjin fageenya dhiyoo irratti walitti dhukaasaa akka jiran har'a ifa gootee turte. Lolli lafoo humnoota lamaan gidduutti osuma gaggeeffamuu lolli qilleensarraas itti fufeera. Israa'el xayyaarota waraanaan Beeruutii fi kibba Libaanos irratti xiyyeeffattee haleellaa gaggeessiti. Hizboollaan ammoo rokkeettota gara Israa'elitti dhukaasa. Har'a qofaa Hizboollaan rokkeettiiwwan 100 gara Israa'elitti dhukaasuu humni waraanaa Israa'el beeksise. Gama biraan ammoo Iraan haleellaa misaa'ilaa Israa'el irratti gaggeessuu hordofee manni maree nageenyaa dhaabbata biyyoota gamtoomanii har'a yaa'ii hatattamaa waamee mari'ateera. Barreessaa olaanaan dhaabbata biyyoota gamtoomanii Antoonio Guteeres abiddi baha giddu galeessatti qabate to'annoon ala bahaa jira jechuun akeekkachiisan. Israa'el ammoo haleellaa Iraan gaggeessite hin balaaleffanne jechuun Antoonio Guteeres biyya ishee akka hin seenne ugguruu beeksiste. US gama isheen Israa'el cinaa akka dhaabbattu ibsuun Iraan Israa'el irratti haleellaa gaggeessuu isheen dubbii balleessite akka jirtu beeksifte. Haleellaa misaa'ilaa gaggeessiteef UN qoqqobbii dabalataa akka Iraan irra kaa'u UN'tti ambaasaadara Ameerikaa kan ta'an Linda Thomas Greenfield walgahii mana maree nageenyaa har'aa irratti dubbatan. Dhaggeeffattoota keenya wayita biyyoonni addunyaa hedduun lammiilee isaaniif eegumsa jabaa godhan kaan ammoo akkaataa isaan ittiin nagaadhaan waraana sana jalaa ba'aniif haala mijeessaa fi jiranitti lammiileen Itoophiyaa achi jiran nama nuuf birmatu dhabne jedhu. Lammiin Itoophiyaa kibba Libaanos bakka waraanni itti hammaatee jirurraa haala keessa jiran nutti himte. Libaanos waggaa 2 jiraatteetti erga kibba Libaanositti dabarte ammoo ji'a 9 amma rukutamnaa yaaddoo jedhuun du'a of fuulduratti ilaalaa jirra jetti. Gaafa lolli calqabu intarneetiin nurraa citee ture akka ittiin baasii argannullee hin amne bilbila hojjechiisaa keenyarraa fudhannee gaafa infoormeeshinii baasii argannee bilbillu hin kaasan turani makaraa meeqaan footoo paaspoortii keenya keenyee galmeessisnee turre lakkoofsa warra Dabuubii fi Misiraaqitiif kaa'ameen jechuudha. Bilbila namarraan kaasanii jenni bilbila laxxafu malee isayyummoo erga guyyaa meeqa darbeeyyi haala jiru baay'ee ulfaataadha guyyaadhaan xiyyaaraan reebamaa jirra. Isayyummoo ta'aatee erga namichi du'ee waanuma hundumtu furmaata argatu seenee ture. Garuu furmaata argachaa hin jiru hundumtu itti caalaa jira. Nurraa lukaan baay'ee hin deemsisu. Saatii kanatti waraana lukaan galee jira. Indoom kan caalu jechuudha. Amma saatii kanatti du'a fuulduratti ilaalaa eeguun baay'ee namatti ulfaata. Amma rukutamna saqaqanii nu ajjeesee jira. Ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa haala Libaanos keessa jirutti dhiyeenyaan hordofaa akka jiruu fi akkaataa nageenya lammiilee fi dippiloomaatota Itoophiyaa eegsisuu danda'u irratti hojjechaa akka jiru ibseera. Lammiin Itoophiyaa kibba Libaanos irraa dubbisne kun garuu qonsilaan Itoophiyaa Libaanos jiru lakkoofsa bilbilaaf paaspoortii lammiilee Itoophiyaan galmeessuu eegaluu ibsuurraan kahafe hojiidhaan wanti mul'ate hin jiru jetti. Gara deemnu wallaalaa jira maaliif gara beeruuf deemu beeruuf rukutamaa jirti karaanis hin jiru wanti hundumtuu daaraatti jijjiirameera suuqiin hin jiru zimdinni mana keessa taa'aa jira garatti deemnu wallaallee imbaasiin bilbila hin kaasu isayyummoo waraqatoonni laxxafaman ifaa miti infoormeeshinii ifa ta'uu miti saatii kanatti qarshii harkaa hin qabnu saatii qarshii hin qabne kanatti immoo galmaa jedhamee waraqanni kaleessa bahe amma warri biyya galuuf barbaadan sababii lolaatiin galmaa immigireeshinii Libaanos faana dubbannee jirraa jedhan wanti isaan kaayyoo jiraate lakkoofsa paaspoortii keessanii maqaa keessanii fi waggaa meeqa Libaanaan keessa akka jiraattanii jedha.
Isaatii kanatti waan yookaan tola baasnaa yookaan qarshii hangana akka hin jedhani waan ifa godhan tokko illee hin qaban. Nuti isaatii kanatti immoo qarshii gahaa of harkaa hin qabnu. Akkamitti galmamna? Galmaa ullee sodaannee jirra. Gatiin xiyyaaraa baay'ee waddaa duusaa hin beekne 2,200 ture. Amma ግን akkam akka ta'e hin beeknu. Ifatu nu godhanii nu galmeessanii gara biyya keenyatti nu galchanii jenna. Amma ani karaa mataa kootti galmaa'uu nan sodaadhe. Galmaa'ee ka'ee yoo hundumtuu mata birraan ganaa fidee jiran eessaan fidaani? Maaliif hani amlaanii yookaan immoo immigireeshinii libaanoosiif kaffalamu qarshii meeqa akka ta'e kan xiyyaara qarshii meeqa akka ta'e hin beeknu. Akkasumas immoo imbaasiin kan waraqataa fudhatu iyyuu meeqa akka ta'e hin beeknu. Mootummaa ta'uu bira dhaabbatee gara biyya keenyatti nu galchee wanta hundumaa marrajaa baasan yoo infoormeeshinii baasan ifatu nuuf godhanii biyaansi lapheen keenya taragaa ka'e. Du'a jedduu teenya innaa waa akkasii yaadnu immoo baay'ee ulfaataadha. Haalli keessa jirru baay'ee nama jibbisiisa. Ani karaa mataa kootii abdii murachuu keessa hin jira. Ijoolleen 25 suura akka turan nutti himanii turan. Nuti amma magaalaa suura jala jira gara baadiyyaatti ba'anii biiroo keessatti ashagamanii jechuudha. Ambaaseen dhufanii fuudhu erga jedhamee ture ifoo kaleessa sa'a akka sa'a biyya kanaatti ganama dhufanii fuudhuu sa'a 8 jedhamee hin dhufne kasaatti jedhanii dhufanii fuudhanii hin fuunee illee hanga ona wanti beekamu hin jiru. Ijoollee biirootti itti cufaniitu warri biiroo badanii jechuudha. Haalli Libaanos keessa jiru erga hammaatee fi sadarkaa yaaddessaarra ga'ee waa'ee lammiilee Itoophiyaa achi jiraatanii yaadda'uun ibsa kabaasee ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa karaa ministeerichaa fi konsilaa Itoophiyaa Libaanos jiru akkasumas waldaalee hawaasaa Itoophiyaa gargaarsi lammiileef ni taasifama jedheera. Dubartiin Itoophiyaa Libaanos irraa dubbisne kun garuu bakka itti baqatan dhabanii taa'anii du'a qofa eeggataa akka jiran ibsiti. Ammas mootummaan hatattamaan akka birmatuuf gaafatteetti. Biyaansi warra du'aniiru appaartamentii Jijjigaan keessa ijoollee keenya meeqa achi jalatti hafee firashiraashii jalatti biyaansi immoo warra jirruuf itoo nu qaqqabe mootummaan haala jiru ifa nuuf godhe biyaansi abdii qabu nu horannuuf jechuudha. Saatii kanatti eessumattuu baanee socho'uu hin dandeenye. Eessattis baqanna. Makiinaan hin jiru karaan hin jiru. Eessattis baqanne eessattis du'a jalaa ba'an. Filannoo tokkoyyuu hin qabnu waan ta'eef biyaansi abdii kan nutti horu mootummaan akkamitti akka nu baasu ifatu nuuf godhe nu baase. Biyaansi dammoo ijoolleen biyya biraa jiran akka nu biraa dhaabbatan saatii kanatti. Boruu lammiin keenya du'e jedhanii hanga nu bu'anii footoo keenya piroofaayilii godhan har'a nu biraa dhaabbatanii Itoophiyaanonni biyyoota biraa jiraatan har'a nu biraa dhaabbatanii sagalee nuufaa ta'an wanti nu barbaachisu nu biraa dhaabbatanii. Osoo Yaman irraa gara Jibuutii imalaa jiranii galaana diimaa irratti handaara Jibuutiitti balaan mudachuun haga ammaatti namoonni 45 du'uun barameera. Dooniiwwan lameen keessa namoonni 310 caalan akka turan kan ibse jaarmiyaan godaantotaa idil addunyaa IOM haga ammaatti namoonni 110 caalan achi buuteen isaanii dhabamuu ibse. Balaa kutaa Jibuutii naannawa Kooraangar jedhamutti mudate kanaan namoota achi buuteen isaanii dhabame barbaaduun itti fufeera. Embasii Itoophiyaa Jibuutii jirutti gorsaan waajjira konsilaa obbo Addaraa Tamasgeen waa'ee taatee mudate kanaa akkanaan BBCtti himaniiru. ሁለት አደጋዎች እንደተከሰቱ ነው እንግዲህ ከየመን ወደ ጅቡቲ ሲመለሱ ነው በፈቃደኝነታቸው ነው የተሳፈሩት በፈቃደኝነት dooniiwwan lama yeman irraa gara jibuutii wayita deebi'anitti balaa mudateedha. Namoota doonii isa tokkorra turan keessaa haati tokko daa'ima ji'a 4 irraa duute kaan ba'aniiru. Doonii isa tokkorra immoo namoota 210 caalantu turan. Kanneen keessaa 55 yoo baraaraman 45 du'aniiru. 165 ol kan ta'an ammallee achi buuteen isaanii hin baramne. ህይወት እንዳልተረፉ ነው የሚያሳየው። ከ165 በላይ ገና ፍለጋ ላይ እንዳሉ ነው እንግዲህ Qondaalli kun balaa lubbuu namoota hedduu gaaga'e kanaaf sababii maal akka ta'es ibsaniiru. በዚህ ዓመት ብቻ እንግዲህ ከ4 ጊዜ በላይ የጀልባ መስመጥ አደጋ ተከስቷል። የአሁኑ ላይ እንግዲህ በጠረፍ ጠባቂዎች ላለመያዝ ሲሉ ኦፐን ሲ ላይ እንዲወርዱ Bara kana qofa balaan akkanaa yeroo 4 ol mudateera. Kan ammaa kanarratti dallaalonni eegdota handaara galaanaan qabamuu jalaa ba'uuf jedhanii namoota galaana walakkaatti doon irraa akka bu'anii fi bishaan daakanii akka ce'an dirqisiifaman. Kanatu lubbuu namoota hedduu galaafate. ቅኝት ስለሚያደርጉ በእነሱ ላለመያዝ ሲሉ እንግዲህ እንዲህ አይነት ሁኔታ እንደሚፈጠር ከዚህ በፊት ከደረሱት አደጋዎችም ማስተዋል ችለናል። Namoota balaan mudate kunneen eenyummaa isaanii adda baasuun salphaa ta'uu baatus lammiileen Itoophiyaa hedduminaan keessa jiraachuu garuu akka hin oolle ibsan. እስካሁን የለም፣ ግን በዚህ ኢስተርን ሩት ተብሎ በሚጠራው የፍልሰት መስመር አብዛኛውን ጊዜ ከኛ ሀገርም እንደሚኖሩበት ይታሰባል። Hanga ammaatti eenyummaa namoota balaan kun mudatee sirriitti beekuu baannus garuu yeroo baay'ee kallattii ba'aa kanaan godaantota imalan keessaa baay'een lammiilee biyya keenyati. Kanaafuu lakkoofsan hagana jennee dubbachuu baannullee lammiileen keenya akka keessa jiran gaaffii hin qabu. Lammiileen Itoophiyaa balaa kanaan miidhaman hagam akka ta'an adda baasnee kanneen lubbuun jiran baraaruuf dhaabbata baqattootaa IOM waliin ta'uun hojjetaa jirra. Garuu yeroo baay'ee namoonni karaa kana galaanarra imalan waraqaa eenyummaa isaanii mul'isu kan hin qabnetu heddummatu. Yeroo baay'ee eenyummaa isaanii adda baasuuf gaaffiif deebii ni taasifnaaf. Afaan isaan dubbataniin akkasuma hanga maatii isaanii biratti bilbiluun adda baasnutti ni hojjenna. ስለሆኑ እንዲህ ነው ብለን መናገር እንኳን ባንችል ፋሚሊ ጋር ደውለን በማጣራት ሊሆን ይችላል። ያው ከኢትዮጵያ የወጡ እንደሆኑ ታሳቢ በማድረግ የምንመልስበት ሁኔታ አለ። Godaantonni galaana diimaarra imaluun Yemanii fi Jibuutii gidduu osoo deddeebi'anii dooniin galaanatti dhiimuun balaasuu kanneessan irra deddeebiin mudata.
Qondaalli Itoophiyaa kun akka jedhanitti namoota godaansarraa deebi'an hedduun isaanii kanneen balaa kanarraa hafan wayita gaafatan baay'inaan yeroo 2-3 kanneen ulaa kanarra deddeebi'anidha. Gama kanaan hanqinni hubannoo akka jiruu fi lammiileen taatee mudaterraa barachuu dhiisanii balaasuu kanneessaaf lubbuu isaanii saaxiluutti hufaniiru jedhan. Gariin waan deemaniifuu hin beekan ka jedhan qondaalli kun gama kanaan hojii hubannoo uumuu irratti xiyyeeffatanii akka hojjetan ibsan. Namoota seeraan ala godaantota kanneen daddabarsuun lubbuu isaanii taphatan seeraan gaafachuu irratti xiyyeeffatanii hojjechaa akka jiranis himaniiru. Godaantonni Afrikaa kumaatamaan lakkaa'aman waggaa waggaan galaana diimaa qaxxaamuranii gara biyyoota guddataniitti imalu. Gariin baqattootaa sababa wal dhabdee balaa uumamaa fi hiyyummaadhaaf jireenya gaarii barbaacha gara sanatti imalu. Ji'a waxabajjii keessas yoo xiqqaate godaantonni Somaaliyaa fi Itoophiyaa 56 akka du'an yoo ta'u 140 ta'an ammoo achi buuteen isaanii dhabameera. Balaan sunis bidiruun Somaaliyaa irraa kaate tokko qarqara galaana kibba Yamanitti erga galoo galaana Adan keessatti dhidhimteen booda ture. Baay'inni lakkoofsa godaantotaa gaanfa Afrikaa irraa gara Yamanii imalan ka bara 2022 gara 1073 ture. Bara darbe ammoo 97,200 ol ta'uu odeeffannoon IOM irraa arganne ni mul'isa. Ashama harka fuune kabajamtoota fi jaalatamtoota keenya haasaa aangawoota siyaasaa, aangawoota qabsaa'ota Oromoo, ABO akkasuma jaalamarroo fi akkasuma jaalsanyii wallabdeen jaraa jidduutti maaltu uumamee maaltu ta'ee ka jedhume walumaan ka ilaalu ta'a sumaan nu hordofaa isiniin jecha kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya oduu qabannee isinii dhiyaanne kana fakkaata sumaan nu hordofaa. Wallabbiin jaalamarrootii fi jaalsanyii maalirratti wallabanii maaliif wallabanii maaliif addaan bahanii maaliif bakka siyaasan nama biraa buusuu danda'anii ka jedhume walumaan haa ilaallu. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya ilmi namaa yaadanii adda bahuu danda'a. Haalli ilmi namaa qabsoo keessatti waliin dabarsee fi haalli namni ta'uu fi yaadni isaa gargar bahuu danda'a. Garuu yaadaan gargar bahanii qabsoon kabaanii fi qabsoon Oromoo tokkummaadhaanii ka socho'anii tokkummaadhaanii tarsiimoodhaanii mariidhaanii ka deemaniin yeroo takka takka as keessatti duriirraayyuu waa'een qabsoo Oromoo tuni gufuu takka hin dhabdu akkasuma aangawoonni Oromoo waan adda addaa irratti haa ta'u wama xiqqoo takka irratti haa ta'u hedduu wallabaa turan. Akkasuma ABO keessatti durillee akkasuma wallabanii dhaabbii ABO kunniin hedduu wallabaa akkasuma ABO'nis gargara hedduu baatee wallabdii yeroo takka takka akkasitti ni mudataa waa argu jirru. Hanga miidhaa irra walirra hangaan hundaa gaanni dhagaatuma turre. Garuu wanni baanii fi waan baateef isa wallaaluu dhiiftee qabsoodhaan waan kana yoo tarkaanfachiifte hedduu gaarii ture. Wallaba gisee isaan akkana wallaban san hamilee isaaniitii fi akkasuma hamilee uummata Oromootii fi waan baaniif sanii fi gartee wallabbiin kun hedduu hanqinna hamilee namaadha. Wama ta'e hundaayyuu silaa mariidhaan osoo fudhatanii hedduu gaarii ture. Namni ilaalcha adda addaa qabaachuu qabaa. Ilaalcha adda addaallee qabaatu yaada adda addaallee qabaatu yoo waliigaltuu dhabanii waan adda addaatiif rakkoo adda addaatiif wal saaxiluu irraa ufuma gara gartee tarsiimoo jiruutti socho'uun hedduu barbaachisaadha. Kanaafuu jaalmarroo fi jaalsanyii maalirratti wallabdee maaliif wallabdee yoo kan jennu taate dhugaa dubbachuuf ilma namaa yaadaan adda adda ta'us garuu qabsoon ka garii